Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota tiyyaatiif har'as viidiyoo biraa qabadhee isinii dhufeera. Viidiyoo kanarratti rifeensa fayyaa qabeessaa fi guddina rifeensaatiif haala zinjibilatti fayyadamnuu fi qopheessinuu isiniif ta'a jechuudha. Sanaan duratti warri haaraa taatan tiyyaatiif subscribe gochuudhaan gara maatii kiyyaa dabalamaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo dhumaa faana tura. Zinjibilli of keessatti rifeensaaf kan fayyadu mineraalaa fi qabaatii of keessatti kan qabatedha. Amala conditionaries waan qabuuf rifeensa laaffisuu fi akka rifeensi keenya waliin qabanne taasisa jechuudha. Rifeensaaf qabaatii barbaachisus of keessaa kan qabatedha. Sana waan qabuuf rifeensi keenya akka cululuqu kan hafe immoo akka haphatee rifeensi keenya hin caccabne akkasumas ni gargaara jechuudha. Zinjibilli of keessatti mineraalota dhiiga keenya akka tamsa'an kan taasisan of keessatti kan qabatedha. Kanaafuu guddina rifeensa keenyaaf gahee guddaa qaba. Akkasumas faatti asiidii waan of keessaa qabuuf rifeensa keenya foroforii fi wantoota foroforii wal qabatanii kan dhufan rifeensa ciccituuf nurraa dhoorgaa jechuudha. Haala zinjibila itti fayyadaminsi isaa mootu zinjibila tokko 3 jechuudha dheedhii isaa yookaan immoo kan daakame maankiyaa 2 fi zinjibila goggogee daakame jechuudha. Maankiyaa 2 bishaan birciqoo gabmaashaa fi maankiyaa 2 coconut oil kan xiqqoo ho'ee jechuudha. Coconut oil duraan dursee zinjibila bishaanitti naquun waliin dhoofna. Xiqqoo erga kenneen booda xiqqoo jechuun hanga gubbatti zinjibilli jalatti hafee dhimbibamu jechuudha. Sanaan booda bishaan gubbaan dhimbibame sana coconut oil wajjin walitti buusuudhaan dibachuudha. Kanas hanga rifeensi keenya sirriitti guutumatti jechuudha walii gahuutti dibachuudha jechuudha. Jalaan kaasee hanga gubbaa sanaan booda maasaajii gochuu. Daqiiqaa 30 tursiisnee sanaan booda dhiqachuudha. Inni lammataa mootu zinjibila jiidhaa daakame jechuudha. Kan jiidhame isaa normaalii fresh jechuudha. Isa kan daakame maankiyaa 2 fi bishaan burcuqqoo gamaasha gochuudha. Akkuma duratti san waliin dhoofnee ammas dhiqoo kenne bishaan gubbaa san maankiyaa 2 castor oil itti gochuudhaan sanaan booda egaa waliin dhoofneen booda bishaan gubbaa saniitiin waliin dhoofneen booda rifeensa keenya dibachuudha. Maasaajii gochuu sanaan booda daqiiqaa 30 tursiisnee dhiqachuudha. Innis jechuu akkuma durattidha wal fakkaataadha. Kana torbaan lamatti al tokko yookiin torbaanis al tokko fayyadamuu ni dandeessu. Garuu torbaaniin al tokko osoo ta'e baay'ee bareedaadha rifeensa keenyaaf. Guddina rifeensa keenyaafis nu fayyada. Zinjibilli yoo beektan akkasumas wantoota garaagaraa wajjin walitti makuullee ni danda'ama. Kan akka shunkurtii fa'aa kanneen wajjin cuunfaa shunkurtii wajjin walis maknee dibachuu ni dandeenya. Akkuma fedhii keessaniiti jechuudha wanti hunduu. Zinjibilli faayidaalee kana malees rifeensa keenyaaf malees faayidaalee garaagaraa qaba. Kanneen keessaa nyaatni keenya akka dafee nuuf daakamu ni fayyada. Akkasumas marsaa xurii lagguu yeroo nutti dhufusan jechuudha. Dhukkubbii inni nutti dhufusan isas akka nurraa xiqqoo nutti furu nuuf gargaara jechuudha dhukkubbii sana. Kan biraa akkasumas quufaaf ni fayyada. Isa namni hunduu ni beektani. Kanaafuu zinjibila haala shaayii ta'e yookaan nyaata keessatti makuun faayidaalee garaagaraa irraa argachuu ni dandeenya jechuudha. Fayyaa keenya manuma keessatti wantoota qabnu fayyaa keenya eeggachuu ni dandeenya. Akkasumas qabaatiidhaan alaa bitan qofa osoo hin dibatin maaksiidhaan mana tokko dibachuudhaan rifeensa keenyas fayyaa qabeessa gochuu ni dandeenya. Fayyummaa rifeensa keenyaa fi qaama keenya akkasumas wantuma hunda eeggachuu ni dandeenya jechuudha. Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Yoo jaallattan like gochuu hin dagatina. Maatii keessanii hiriyoota keessanis akkasumas share gochuu hin dagatina. Gaafii yoo qabdan gara koomentiidhaan na beeksisa. Hanga viidiyoolee biraa isin fayyada jedhee isinii fidee dhufuutti kan har'aa xumureera nagaatti.